Deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a dhimma kaateenaa yookaan cancalaa wal qabatee dhaddacha irratti osoo hin argamin hafan. Aangaan duraanii kun himataawwan haaraa sadeen irratti banaman ilaalchisee mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Duggataatti har'a beellamamanii turan. Manni murtichaa himata abbaa alangaa fi mormii himata obbo Taayyeen dhiyeeffatan qoratee jala murtii ilaalchuuf ture irratti kan beellame. Haa ta'u malee abukaatoon isaanii dhaddacha irratti argamanis obbo Taayyeen garuu hin argamne. Dhimma kana ilaalchisee dhaddachaaf deebii kan laatan poolisoonni mana sirreessaa Abbaa Saamu'eel jedhamuun beekamu obbo Taayyeen kaateenaa harkaa godhachuu diduu isaaniitiin mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamanii hafaniiru jedhan. Obbo Taayyeen kanaan dura sababa alarjii qabaniin kaateenaa yookaan cancala harkatti godhachuu akka hin barbaanne dhaddacha irratti kaasanii turan. Manni murtichaa gama isaatiin poolisoonni mana sirreessaa sababa xixiqqoon himatamaa dhaddachatti dhiyeessuu dhabuu isaanii sirrii kan taanemuun boru akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 23/2018tti akka dhiyaatanii fi jala murtii lachuuf beellama qabateera. Himataawwan haaraa sadeen aangoo irraa qabamanii erga hidhamanii booda himataawwan sadii kan irratti baname obbo Taayyeen himata lamaan bilisa jedhamanii isa tokkoon immoo hidhaan cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas birriin 5,000 irratti murtaa'uun ni yaadatama. Ji'a tokko dura immoo gaaffiif deebii toora miidiyaa hawaasummaa Hoorni Konverseeshin jedhamu waliin taasisan ka'umsa godhachuun himataawwan haaraa sadii irratti banamuun ni yaadatama. Abukaatoo himatamaa kan ta'an Abarraan Gus himataawwan haaraa sadeen keessaa inni jalqabaa himata obbo Taayyee kanaan dura bilisatti hin jedhaman keessaa tokko waliin akka wal fakkaatu eeruun himanni kunis seera yakkaa bara 1996 ba'ee keewwata 257 kan ilaallatu akka ta'e dubbatanii turan. Himanni jalqabaa humnooti biroo waliin walloomuun okkora kaasuun mootummaa filamee humnaan diiguu kan jedhudha jedhan. Himanni inni lammaffaa immoo raayyaa ittisaa ilaalchisee odeeffannoo sobaa fi dogongorsiisaa dubbataniiru kan jedhudha. Himanni kun aleellaa izzii kaabaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatamee fi dhimmoota biroo ilaalchisee odeeffannoo dogongorsiisaa fi sobaa ta'e kennaniiru jedha. Kunis miidiyaa hawaasaa Hoorni Konverseeshin jedhamuun tamsa'ee kan jiru akka ta'e obbo Abarraan himanii ture. Himanni sadaffaan ammoo gaaffiif deebii Hoorni Konverseeshin waliin taasisanii fi kutaalee sadiin tamsa'e irratti sirna seeraan hundaa irratti duula gochuun yakka mootummaa biyyattii sarbuu kan jedhudha jedhan. Himanni obbo Taayyee irratti saaqame inni lammaffaan seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 337 kan ilaallatu yommuu ta'u, himannaa sadaffaan immoo keewwata 244 kan ilaallatu akka ta'es dubbachuun isaa ni yaadatama. Kun biddoo baayogiraafiidha.